Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya an Roobaa Baanataati. Anis Gammachiis Jaafeeti. Torban darbee sagantaa ABCD Gaa'elaa jalatti boqonnaa 5 ogummaa Gaa'elaa qabannee isiniif dhiyaachuun keenya ni yaadatama. Isinis irraa barattaniitu inni abdanna. Abbootiin manaa haadha manaa keessanii waliin mufattan akka araaramtanis hin amanna. Ogummaan mana keessan keessatti hojii jalqabdeetti abdiidhaaf amantii jedhu qabna. Isinis namoonni ogummaan isinitti irra ta'ee jiraattanii Waaqayyoon kadhadhaa. Innis utuu waliin caalchisin akkasumas utuu sassatin isiniif hin kennaa jedha Yaaqoob boqonnaa 1:5. Akkasumas namoonni dhuunfaadhaan immoo nu dubbisuu barbaadan yoo jiraattanii karaa keessaatiin nu barreessaa yeroo isinii toletti dhuunfaan isin wajjin teennee dubbachuuf eeyyamamaadha. Isa kana jedheera. Jetteetta? Yaa jedheera. Haa ta'u yaada yoo barbaadan nurraa gama keenyaan yaada isinii kennuudhaaf isinii jinteenya haasa'uudhaaf fageenyarra illee yoo jiraattan bilbilaan isin waliin haasa'uudhaaf hayyamamoodha. Yaa torban darbee akkuma isiniin jedhe dubbachaa akkuma turre qabaa maallaqaa irraan baaneera. Maallaqni tuni ulfaatti faaster. Maallaqni ulfaatti. Mee waaqa kadhannu? Kadhannaa barbaada. Kadhannaan nu jalqabe. Galanni ni fulfinni keetu waaqa mana samee jirtu waan nu gargaarteef ati ulfaadhu. Yaa Waaqayyo ogummaan ka kennamu seerra. Namni ogummaan itti irratti yoo jiraate haa kadhatu jedha. Gooftaa kiyya ogummaa sirraa barbaannaa si kadhannaa ati ogummaa nu kennuun fedha kan kee haa ta'u amma hennaa baranneetiin jennus hafuuraaf jaalala keetiin nu wajjin jira. Jees kadha maqaa Gooftaas Kiristoostiin. Ameen. Ameen. Egaa paaster mee waan qabaa maallaqaa kana attamitti haa qabnu? Baankii haa kennu moo mana keessa korojoo haa guuru moo maal jechuu qabaa maallaqaa? Qabaa yeroo dambii waan wixxifatu wayii fakkaatanii. Fiigaa bar maallaqni. Waan fiigu fakkaata. Maallaqni akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti maallaqni hundee irraa wanti hamaan hundumtu maddu maallaqa jaallachuu irraa dhufa. Sana jechuun wanti addunyaa kana keessatti jallinni uumamu hundumtisaa rakkoon uumamu baay'eensaa maddisaa kan inni dhufu achirraati. Gaa'ela keessattis akkasumadha jechuudha. Gaa'ela keessatti maallaqa xinnoos qabaatte, maallaqa guddaas qabaatte, wanta qabdu irratti walii galtee, wal hubattee, gammachuudhaan hirmaattee wajjiniin jiraachuudhaa fi akkaataan ati itti maallaqa qabdu baay'ee murteessaadha jechuudha. Wal hubannaan kee baay'ee murteessaadha. Egaa akkamittiin qabuun nurreera. Keessattuu warri maallaqa yeroo baay'ee kan wal lolanii warra maallaqa gurguddaa qabanidha. Warra maallaqa baay'ee hin qabne caalaa warra galii gaarii qabanidha. Kan wal dhabani. Sababii maallaqaatiif kan gargar ba'ani. Kan gaa'ela isaanii diigan. Haa ta'uti warri galiin isaanii baay'ee xinnoo ta'e immoo warri qabeenyi isaanii guddaa ta'e qabeenya isaanii keessa iyyuu dhookatanii hin darbu. Dogoggora isaanii, qabaa wallaaluu isaanii, bajeta wallaaluu isaanii, akka bulfatan wallaaluun isaanii hin dhookataaf baay'ina maallaqaa keessa. Kan warra galiin keenya xinnoo ta'e garuu salphaatti kan inni mul'atu. Dogoggorri xinnoon nu hojjennu ji'atu hin gahin nu duraa dhume harkatti nu hambise qaawwisaa baay'eedha kan inni mul'atu. Kanaaf qabaa keenya haleellachuun irratti sirriitti yaaduun beekuun itti dhiyaachuun barbaachisaadha ogummaa isaa barbaaduun. Yaa walii galaniiti hennaa baay'ee rakkoon warrootuma qabaa maallaqaa kanarratti hennaa baay'ee rakkoon biraa ka dhufu maallaqa argatan wal dhossu. Rakkoo guddaanis. Yaa maallaqa yookiin 10,000 fudhatee dhufeeti 5,000 irraa kutee 5,000 akka argatuutti ibsu. Wanti argitee ogummaa gaa'elaa kun wal qabataa jalqabumaa wanti akkuma qara torban darbe dubbataatiin turre wanta ana jedhu keessaa baanee nu itti gaafa deebine maallaqni an qabus ati qabdu haati manaatii qabdus kan walii ta'uu kenna beekuu irraan kan ka'e walii iftoominaan immoo. Agartee namoota baay'ee rakkoo kanaa qaba. Galii walii isaanii dhoksu, qabeenya amma qaban wal dhoksu, wal dhoksanii baasii baasu, galii isaanii dhokfatanii iddoo kan biraa kaa'achuu. Abbaan manaa galii haadha manaa isaatiin beektu taanaan, haati manaa galii abbaa manaa isheetiin beektu taanaan, qabeenyi isaan qaban bakka adda addaa jira taanaan. Jarri kuni abbaa manaa fi haadha manaa ta'aniiru gaaffiiruu kaasaa jechuudha. Akka sagalee Waaqayyootti namoonni akkasii abbaa manaa fi haadha manaa hin ta'in jiru. Yaada isaa qabu ta'a malee. Fuula duratti itti adeemu ta'e hin beeku malee namoonni rakkoo akkasii qaban
tokkoffaa yookiin gaa'ela nu badde silaamasaa. Lammaffaa immoo gaa'ela keessa hin jiran namoonni akkas godhan. Gaa'ela keessatti wanta wal dhokfattu hin jiru qullaa kee irraa jalqabee. Wanta wal dhokfattu hin jiru. Of dhoksita. Okay, kaa'uu dandeessa. Garuu eeyyuu dhoksita. Of dhoksitas keessee maalitti hin gochuuf. Qaama keeti. Gar-tokkoo qaama keetiiti. Jireenya keeti. Hidhati gaa'ela kee hojjettuu kee miti. Yookiin hojjetaa kee miti. Abbaa manaa kee galii kee hunduma beekuutu irra walitti dabalamuutu irra jira. Sagalee waaqayyoo kan jedhu. Namni iyyuu isaan lama miti tokko jedha miti. Nama abbaasaa fi haadha isaanii isaa haadha mataa isaatti simmattana isaan lamaan foon tokko ta'uu jedha. Foon tokko ta'u jechuun wajjiniin siree keessa ciisu seedu sana miti. Keessaa tokko ta'uu danda'asu. Garuu foon tokko ta'u akka nama tokkootti yaadu akka nama tokkootti jiraachuu waan qaban hundumtuu kan isaanii tokko ta'ee jiraachuudha. Kanaaf wal dhokfachuun dhoksanii waan kan biraa gochuun amala gaa'eraa miti. Namoonni abshaalummaatti fakkaate yookiin ogummaa isaaniitti fakkaate gowwummaadha. Gowwummaa jireenya isaanii diigu, gowwummaa gaa'ela isaanii diigu, gowwummaa gammachuu isaan dhoowwatu mana ofii isaanii keessatti nagaadhaan akka isaan hin jiraanne isaan godhudha. Yaa waaqayyo si haa eebbisu. Asumaan kabajamtoonni daawwattoonni keenya wanti beekuu qabani. Namichatu maal ta'e beektaa paaster? Haati manaa isaa galii isaatii ol qabdi. Galii kana walitti qabattee makiinaa bitte. Makiinaa gaafa bittu galgala makiinaa bittee balbala dhaabsifteeti yoo jettu ganama lafaa ka'e. Abbaan manaa jechuun ganama lafaa ka'eeti qulfii makiinaa na kennee jedheen. Jennaaniin qulfii makiinaa kamii? Ka makiinaa kalii bittee sanii. Jennaan indee makiinaa bee ofii bitadhee naan jettiin. Jennaan makiinaa miti atuutiyyaa qulfii na kenne jedheen. Atiyyuu kan gootu. Atiyyuu tiyyaa qulfii na kenne jedheen. Fuutee qulfiitti kennite abbaan manaa makiinaa qabatee gara hojii deeme. Maal siin jechuu fedheeti? Makiinaa qarshii miti. Qabeenyaa miti. Isaanuu ka waliiti. Ka waliiti. Foon tokko. Isaan. Haati manaa ka abbaa manaati abbaan manaa ka haadha manaati. Namni ka walii ta'e kun akkaawuntii adda addaa banateeti akkaawuntii san argitu. Horiin meeqa achi keessa jiru hin beektu. Maaltu akka taaru hin beektu. Galiin ji'a hin beektu. Hinnaa akkas ta'u tarii akkuma tasiin dura fayyadamtu ruummeetii manaa qabda ta'a malee haadha manaati miti. Haadha manaa miti. Haati manaa tantee damoosni kan kee meeqa akka ta'e beekuu qabdi. Maaliif akka horiin bahu beekuu qabdi. Akkaawuntiin meeqa akka ta'e beekuu qabdi. Akkaawuntii irra meeqa akka jiru beekuu qabdi. Beekuutu irra mirga isheetti duwwaatu hin taane waa'ee mirgaaf mirga dhabuu miti kun. Mirga ishee duwwaatu hin taane kan isheeti. Qabeenyaa isheeti. Siin dabalatee qabeenyaa isheeti. Foon tokko namni ta'e qabeenyaa gargar qooddatee yookiin immoo qabeenyaa wal dhoksee hin danda'u. Garuu waan tokko waan utuu nu hubachiisiin darbuu hin barbaanne tokkotu jira. Sababiin dhoksuu maaliifi kan jedhu hubannaa dhabuun tokko haasofneera irratti gaa'ela beekuu dhiisuudha. Waa'ee gaa'elaa hubachuu dadhabuu yookiin immoo gaa'ela sana fedhuu dhiisuudha kan inni ta'u. Isa duwwaa immoo hin taane al tokko hidhati gaa'elaa rakkoo qabu garuu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf haati manaa abbaan manaa walitti qabee mana bituu walitti qabee piroojeektii hojjechuu walitti qabee waan manaaf ta'u waan gaa'elaaf ta'u gochuudhaaf yeroo inni yaalii godhu haati manaa immoo baasii maduwwaa baafti yoo ta'e walitti qabachuu ol qusachuu hin beektu yoo ta'e irratti haasa'anii yoo dadhaban akka inni dhoffatu gochuu danda'a. Dhoksuu akka inni jalqabu gochuu danda'a. Amalli hamaa ishee hin qabdu jechuudha. Akkuma abbaan manaa qabu. Akkuma kana haati manaas dhoksuu jalqabuu dandeessu. Yoo abbaan manaa manaaf hin yaadu ta'e egeriif hin yaadu ta'e egerii ijoollee isaatiif waa'ee maatii isaatiif gochuun dhokfachuu jalqabuu dandeessi. Dhokfattee waan ittiin biraa gochuuf miti. Yookiin dhokfattee waan kan biraa ittiin gochuuf miti. Isii majalaayyuu amala isheerraa kan ka'e amala badaa qabdurraa kan ka'e amala badaa inni qaburraa kan ka'e. Kun immoo mana keenyaaf baay'ee badaa qaba. Kanaaf waan rangorsu asumaanii warri amala badaa akkasii qabnu. Warri waan arganne qarshii dhufe hundumaa har'uma baafnee finnaa har'uma itti waa binnee har'uma of gammachiifnee har'uma jiraannee hidhata gaa'elaa jettan akkasii ilaalcha akkasii qabaattanii ilaalcha akkasii gaa'elaaf hin ta'u. Inni kunis gaarii miti qabaa maallaqaa keessatti ogummaa dhabuudha inni kunis. Eeyyee akka nama har'a deemutti jiraachuu nurra jira garuu akka nama bara baraan jiraatutti immoo kan nu yaaduun hojjechuun nurra jiraatu. Kanaaf maallaqa abbaan manaa koo maaliif na dhoksa laata? Waan an balleessa hin qabaa ofirratti ilaaluutu irra jira. Haati manaa koo maaliif maallaqa na dhoksuu jalqabde?
alatu waan balleessan qaba natti himte waan sirreessuu dadhabeen qaba isa kana irratti ofii madaalanii dhiifama gaafatanii tooratti deebi'anii wanti sun hafuu danda'u irra jira. Yaa waaqayyo isaa eebbisu dubbiin kunniin illee irraanfatamuu hin qabu. Fakkeenyaaf wanti kun karaa lachuu deema. Karaa haadha manaas deema, karaa abbaa manaas deema. Abbaan manaa tokko machaa yoo ta'e haati manaa takka ammoo xaartee deemtee daa'imman ofiitti nyaata yoo ka qopheessitu midhaan isiin bittee fidde qarshii waan hin argineef midhaan san baasee gurgurata. Kanuma baqata haati manaa midhaan bittee mana kaa'uu dhiistee midhaan san daasiftee mana kaa'uu dandeetti. Ka daakuu san gurguratu jira. San dadhabdee maal gooti ollaa kaa'uu jalqabdi. Amma immoo na dhoksitee dhufu. Na dhoksitee dhufu. Lolakkaa. Wantoonni akkanaa kunniin hin jira. Haadholee manaa akkanaa kanneen baay'ee hangara kiyyaan hin jajadha. Abbaan manaa kiyyaa machaa jettee yoo taanii hin fayyadu jettee gatteen lixxu. Akka inni midhaan kanan gurguranne dura akka qarshii jalaan finne midhaan bittee mana keettee midhaan gurgurate midhaan irraa daakuu deebistee daakuu gurgurate olla dhoffatte ijoollee ofiitiif. Haati mana yaalii gochaa jirti. Isa dhanan jedhu yaa mana ofii eeggataa jirti. Haala kanaan namoonni dhofan tokko jiraachuu hin danda'an kunniin exceptiona. Kanaafan jedhe wantoonni akkasii gaarii fakkaatu garuu mana numa diigaa deemu isaanumtu amma dhoksuun jiraatutti jechuudha. Kanaaf abbaan manaa rakkoo akkasii qabu dhaabatee of ilaaleetu ammaa balleessa kan jechuun achirrattidha jechuudha. Maaf haati manaa koo qarshii na dhoksuudhaaf midhaan bitti. Maaf manaa fuutee ollaa kaa'u jalqabde. Amma kanatti anani mana koo irratti rakkoo fidaa jechuudha. Jedhee ofiisaa yaade wanta inni gochaa jiru kan gaa'ela isaa diigu kan mana isaa miidhu ta'uusaa beekerraa deebi'uu danda'u irreera. Haati manaas gama isheetiin akkasuma ta'u irreera. Tu'aasofnu namoonni amala dhugaatii dhuguu amala adda addaa namoonni qaban kuni wanti isaan baasan qarshii ittiin fakkaatu. Meeqa yoo baasan yoo dhufan. Wanti haati manaa baaftu wanti xinnoon ishee garuu ibidda godhee isaan gubaa jechuudha. Mana kana gubuudhaaf ka'a. Saantima balleessita jedhamee jechuudha. Wanta akkasii wal madaaluu danda'u irra jira. Silaa masaa dhugaatii dhuguun jireenyaaf hin ta'u, gaa'elaafis hin ta'u, jireenyaafis hin ta'u, amantiifis hin ta'u, biyyaafis hin ta'u, wanti inni ta'uuf hin jiru. Kanaaf achi keessaa ba'uutu irra jira. Mana ofiif akka ta'utti, ijoollee ofiif akka ta'utti jiraachuutu irra jira. Amala akkasii warri qabnu keessaa keessaa ba'uun barbaachisa. Warroonni dubaraallee namoonni tokko qarshii yoo argan uffata bira bitan, direesii bitan, boorsaa bitan, caammaa bitan itti mul'ata. Birri argamee jennaan caammaa kana naa biti. Tarii damoozni ati fudhatte hundumtinuu caammaa tokkocha akka bitu kasi gaafatu jira. Damooza ji'aat hojjatte caammaa tokkocha biraandii naa biti jettee intalli si gaafatu jira. Intaloonni akkasiillee dhaabachuu qaban. Inni itti aanu jira. Qabxiin kana wajjin wal qabatee ka'u akka humna ofiitti jiraachuu baruutu irra jira. Akka humna ofiitti yeroo jedhamu tokkoffaa akka ollaan jiraatetti miti. Akka hiriyaan kee jiraatetti miti. Waan hiriyaan kee uffatee waan nyaate konkolaataan ooftee jiraachuun sirra hin jiraatu. Akka mana keetti, akka humna keetti, akka sagantaa akka gaa'ela keetti teessee haasoftee karoora baafatteetti jiraachuun sirreera. Tokko sun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa akka humna keenyaatti jiraanna yeroo inni immoo baay'ee waan argannuuf baay'ee baasuu qabna jechuun miti. Dhugaa. Humna isaa qabna. Godhachuu hin dandeenya, bitachuu hin dandeenya. Wama godhachuu dandeenya, waa bitachuu dandeenya garuu bitachuu nurreera jechuun miti. Wanta barbaachisuuf gochuun nurreera. Qisaasessuun illee barbaachisu. Wanta barbaachisu irratti waan irratti mari'atame waa irratti walii galame irratti. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Akka humna keenyaatti jiraachuun gaa'ela keessatti qabaa maallaqaa keessatti ogummaadha kan inni. Hagaan jiraadha jedhama kitaabni. Hagaan jiraachuun baay'ee barbaachisaa. Paastariin deemaa tu sanarra hin darbin. Erga waa'ee sanaa kaafteeti. Warra intalaati kanatti kaafte. Intala bichaa medhiiran intala kaasee garuu dhiirri. Warri dhiiraa akkas godhan lakkoofsaan baay'achuu dhiisuu danda'u. Garuu warri dhiiraa warra akkas godhanis jiru. Saasofnu. Abbaan manaa immoo baasiimti waan ta'edhamu immoo mataa dhukkubsu jira. Maa kolfite. Abbaan manaa baasiimti waan jedhamu mataa dhukkubsu jira. Akkasis ta'uun irra hin jiraatu. Wanti ba'uun irra jiru ba'umatu irra jira. Wanti godhamuun irra jiru godhamutu irra jira. Akka ta'uun irra jirutti
hanga ta'uun irra jirutti wanta barbaachisaa ta'e irratti mari'atanii gochuun barbaachisaadha kan inni ta'u. Kanaaf lachuun isaayyuu madaalli isaa wal madaalchisuun baay'ee barbaachisaa. Ammas ogummaa gaa'elaa keessa jira. Bulchiinsa manaa. Mana bulchuun biyyaa bulchuu olii bare. Dhugaadha. Kanaafidha kan kitaabni qulqulluuyyuu namoota hojii waaqayyoo irra dhaabamuu qaban yeroo kaa'u eessaa jalqaba mana isaanii irraa jalqaba. Attamiin mana bulchan. Jaarsolii waldaa yeroo filatamanii geggeessitoonni waldaa yeroo isaan filatamanii ulaagaa isaa yeroo kaa'u nama mana isaa seerratu. Nama mana isaa seeraan bulchu jechuudha. Nama haadha manaa isaa seeraan bulfatu, nama ijoollee isaa seeraan bulfatu jechuudha. Nama gaa'ela isaatiif kabaja kennu, nama gaa'ela isaa keessatti kabaja qabu ta'utu irreera. Mana ofii bulchuu danda'uun ogummaa gaafata jechuudha. Mana ofii bulchuun namni mana ofii bulchuu hin dandeenye biyya bulchuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf mana ofii irraa kaasa wanti hundumtuu ogummaa bulchiisaa achi keessaa qabaachuun nurra jira. Eenyutu bulchaa? Amma waa'ee maallaqaatti achi deebina. Waa'ee maallaqaatti duubatti achi deebine. Maallaqa qabaa maallaqaa irratti abbaan qabaa isaa irratti gaarii ta'e maallaqa qabuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee obboleettotatu yookiin dubartootatu isaantu maallaqa qabu irratti gaarii dheerama. Walumaa gala jechuudha. Waajjira adda addaa keessatti koree adda addaa keessatti yeroo filaman illee argite baay'inaan qarshii qabaa yookiin qarshii qabdu dubartoota kan filamu qabaa isaa beeku jedhamee yaadama. Bajeta isaa beeku waliin ga'uu isaa beeku akkamittiin akka qusatan beeku akka jedhame waan yaadamuuf irra guddeessa isaa jechuudha. Kanaaf qabaan maallaqaa sun gara ishee dhaquun sanarratti walii galuun abbaan manaa fi haati manaa iddoo irraa jalqabamu ta'utu irreera. Isheen immoo itti gaafatamummaa kana akka nama waajjira faayinaansii tokko geggeessutti itti gaafatamummaa ishee ba'utu irreera. Akkuma kanaa bulchiinsa manaatti yeroo dhufnu immoo akka sagalee waaqayyootti abbaan manaa mataadha jedheeti kan inni kaa'u. Mataa manaati jedhee kaa'a. Akkuma Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa ta'e abbaan manaa immoo mana isaatiif mataadha. Maal gochuutu irreera? Bulchuutu irreera jechuudha. Hojii bulchiinsaa, hojii geggeessuu, maatii isaa geggeessuu itti gaafatamummaa fudhachuutu irreera. Sana jechuun haati manaa immoo gadaantuu jechuu miti. Haati manaa immoo bitamtuu qabdi jechuu miti. Hacuucamuu qabdi jechuu miti. Walqixxummaan sun jira. Walqixxummaan sun garuu abbaan manaa bulchiinsa isaa waaqayyootu kenneef. Mana isaa geggeessuu, gaa'ela isaa geggeessuu. Garuu eenyu hojii wal bira qabee kaa'e? Kiristoos hojii wal bira qabee kaa'e. Akkuma Kiristoos waldaa kiristaanaa jaallatee lubbuu isaas dabarsee akkuma kenneef abbaan manaa haadha manaa isaa jaallatu jedhe. Kanaaf yeroo bulchu maaliin bulchaa? Jaalalaan bulchaa jechuudha. Jaalalaan bulcha, jaalalaan geggeessa malee anas bulchaa jedhee abbaa hangoo ta'e abbaa irree ta'e akka bulchuuf miti. Dubbii tanarra paastore namoonni baay'een dubbii tana akka diqqoo dabsanii fudhatan akka waan abbaa manaati aangoo kennee haadha manaa aangoo dhooggateetitti. Hin hacuuceedha. Kitaabni qulqulluu dubartii hacuuceedha. Namoonni hin hacuuce jedhanii yaadan hin jira waan ta'eef isii tana oduu diqqoo ibsanii baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Akkuma qara dubbatte Kiristoos attamiin waldaa jaalate. Haga lubbuu fi dabarsee kennuuf dirasii jedhamti. Abbaan manaa haadha manaa haga lubbuu fi dabarsee kennuuf yoo jaalate maal godhee si hacuuca? Hacuucuuf miti jechuudha jaalaladha. Jaalala. Kanaan duras kaafne irra kana. Abbaan manaa amma lubbuu isaa dabarsee kennuufitti jaallatu argattee nalaati mana yoo miila isaa dhiitte hin jibbitu. Hin jibbitu. Hin jibbitu. Jaalala irraa argaa jirti kan jaalala isa lubbuu isaa dabarsee kennuuf wanti jaalalli nama hin goone hin jiru. Isheen jaalalaan bitamuufiidhaaf abbaa manaa isheetii fi rakkoo tokko hin qabdu. Rakkoon kan inni dhufu gaafa inni humnaan si bulcha jedhudha. Osoo jaalala hin qabaatin osoo jaalala Kiristoos isan hin qabaatin eertuun akkas jedhaa jettee gaafa kaatu rakkootu. Rakkoo jira. Huccuu jaalala hin qabaatin ciqileedhaan hin bulchoomnaa hin bulcheette eenyuyyuu hin barbaadu sana. Gabrummaa cuuccaa eenyuyyuu hin barbaadu. Amma danda'ame numa ofirraa wanneedha. Waaqayyo si haa eebbisu. Rakkoo hiikuu deemna. Rakkoo jira. Rakkoon jiraachuu danda'a akkuma kana dubbanne. Innaa addunyaarra jirtan rakkoo baay'eetu jira jedha. Kanaaf mana keessa yoo rakkinni jiraate hinna rakkoo falattee ni kamtu jira. Ogummaa keessaa tokko rakkoo hiikuu. Dhugaan. Akkuma siin jedhee namoonni walii bu'iinsi hin jiraata. Namni osuma haasa'u afaan tokko haasoftu walii galuu dadhabuun hin jira. Rakkoon hin jira. Konfliktiin hin jira. Gaa'ela keessatti miti horgee hojjettutti illee karaa marra oduu deemtu illee diingata walii buute illee namni walii bu'uun jira. Kabiraa immoo rakkinni karaa adda addaatiin jira. Walii bu'insa bichaa illee miti. Fakkeenyaaf
maallaqaayyuu harkassi hanqachuu rakkoo tokkocha. Akkamitti wantoota furtaa yoo walibbuuti attamiin rakkinna walibbuinsa konfliktii san attamiin furtaa rakkoo akkamitti hiikan. Wanti walitti nama buusu kumaaf kitila. 200. Kumaaf kitila. 200 gadi buuftaate. No kumaaf kitila rakko 200. Baay'eedha. Wantoonni ogummaadhaan ne kaafne amma ammaatti kaafne iyyuu walitti nama buusu. Waa fi keetii duwwaa yaaduu walitti si buusaa. Guddisi daa'immanii walitti si buusaa. Qabaan maallaqaa walitti si buusaa. Keessatti yoo gadi hin dhiifne fata illee. Bulchiinsi manaa walitti si buusaa. Wanta walitti si buusu baay'ee. Baay'ee. Tokkoffaa karaa deemtu illee walitti bu'uu dandeetta. Miilli kee wal dhiitanii. Oduu deemtu miilli kee bitaadhaaf miilli kee mirgaa wal dhiita. Wal dhiita. Kuni waan hin namnedha. Namnama wal bira jirutti. Yeroo akkas ta'u akkuma teette akka waan diinni biyya kan biraatii dhufee biyya tokko weerare akka itti ilaaluun nurra hin jiraatu gaa'ela keessatti. Akka waan diinni tokko dhufee nu hacuucaa jiru akka itti yaaduun nurra hin jiru. Gaa'ela keessadha kan nuyi jiru. Qaama keenyadha. Harka keenya abbaan manaa fi manaa foon tokko yeroo jedhu harka mirgaaf harka mirgaa jechuudha bitaa jechuudha. Harki keenya mirgaa harka keessa bitaa yookaan rukuteetu waa hojjetu. Kuttee hin gattu. Yookiin immoo diinanna rukuteettee irratti haaloon qabattu. Hina rukuteettee madhiifta jechuudha. Abbaan manaa fi manaa yeroo wal lolanii gaa'ela keessatti yeroo walitti bu'anii diina miti waliif achirraa jalqabuutu irra. Nama wal jaallatutu. Nama wal jaallatee wajjiniin gaa'ela godhatee wajjiniin jiraataa jirutu nama wajjiniin ijoollee horee wajjin jiraataa jirutu wal hubannaa dhabee jechuudha. Hubannaadha iddoon rakkoon jiru. Wal hubannaatu dhibame malee jibbarraa jalqabamuun irra hin jiraatu. Kanaaf lafa irratti wal hubachuu dadhabne kana akkam yoo goone hiikkachuu dandeenya. Isa irratti hojjechuutu irra. Jalqabaa hiikuu dandeenya jedhee itti amanuutu irra. Waan kun sirrachuu danda'a. Ati manaa koo rakkoo qabdi, rakkoo kana qabdi, garuu sirrachuu danda'a. Abbaan manaa koo rakkoo kana qaba, garuu sirrachuu. Yoo irratti haasofne, yoo irratti walii galle, yoo irratti dubbanne sirrata waan. Kanaaf hafuura sirreessuu danda'u malee al tokko sowaatti si ejjisiisaa jechuudha. Kanaafoo haa jennu ati guyyaafattee dhufte yookiin immoo dhiisifattee dhufte. Kan dhiisifattee dhufte tarii sa'aatii eegamte irra deeqaa 30 sa'aat tokko ta'uu danda'a. Yoo ati dhuftu ati mana kee abidda qabsiifte jechuudha. Dhiifama balleesseera jettaa jechuudha. Kanaafan ture dhiifama. Ittuma fufa. Lolli kun jechuudha. Hin dhaabatu iddoo amma naqa. Maala ta'ure. Walii hiiknaa kanaaf. Agartee waliin hiiktu kana. Dhiifama gaafatte. Waliin hiiktu kana jettee guyyaafatee dhufeettee ni hiiktu. Yookiin immoo sanattee jettee hin hiiktu. Rakkoo beezikii ta'e rakkoo cimaa ta'e amma gaa'ela kee diiguu danda'utti waan ga'u miti. Kana maraachuun sirra hin jiraatu jechuudha. Jalqabaa namati kanaan duras dubbadde namati wajjiniin gaa'ela dhaabbattu maleekaa miti. Nama. Ergamaa waaqaa miti. Nama wajjinii gaa'ela dhaabbatta isheenis namaatis nama. Kanaaf yeroo walitti buutu akka waan haaraa wayii tokko sitti ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. Wama walitti bu'uu danda'u walitti bu'e. Yaada walitti bu'e. Isan rakkoo fide. Yaada sana irratti xiyyeeffachuu walirratti utuu hin taane jaalala kee iddoomattee eddee yaada sana irratti xiyyeeffatte waa irratti walii galuu dadhabde sana hiikuun irratti mari'achuun yeroo sanaaf al tokko ibiddisaa caalaatti boba'aa deemaa jira ta'e yeroodhaaf callumeette. Speesii kennite, carraa kennite, bultee irratti haasa'u, bakka jijjiirratti irratti haasa'u, teknika adda addaa fayyadamuudha. Isa bichaa leeruun ta'an asirra ka ibsiteettu. Yaa walii wacaallee hin qaa'inaa jechuudha. Ana akka ittiin barreessine. Iyya akkasii hin barreessine. Waan hin barreesse garuu sirriidha. Wacaan wanti ta'u hin jiru. Nama tokko argite ollaa dhageettala galgala hundumaa. Yoo keessa seentee galaaltu wamaan jiran. Achi yoo maala ta'u. Akka ittiin wacame akka ittiin iyyamee ka'e maala ta'u.
Ollaan si dhagaye. Manni kee gubachuu hin qabu. Gaa'elli kee diigamuu hin qabu. Karaa jedhee. Yeroo waa uumamu sana bakka dhuma addunyaa kanaati jettee yaaduun sirra hin jiraatu. Dogoggora godhame. Dogoggorri sun karaa sirrachuun irra jiru sirrachuutu irra jira. Hennaa mara tasgabbeen deemuun. Naa eeyye. Baaburri irra dhaabatteettu kuni baampiyootoo dhahe malee akka inni deemaaru beekuun. Wal dhabde malee yaada akkuma qara jettee yaada wali bu'e malee dhuma addunyaati miti. Eeyye miti. Yoo taane waan bakka namni kun akkana ta'eera jettee hennaa maraa bor akka jiru beekuun barbaachisa. Namoonni tokko tokko yoo aarani. Bakka waa mara asuma fixanii warra kan kee oduu namni haati tante oduu namni gosti kee oduu namni biyyi oduu namni wanti achiin dura darbeerullee oduu namni mara gassee fidanii ciflek qasi godhan. Waan deebi'anii araaraman hin waan deebite bakka uummanni kun bakka dhumaaf adda baheera jedhe. Waan deebi'anii araaraman hin seetu. Waan araaraman hin fakkaatu. Ati deebitee inuma araaramta. Jechi sun garuu hin raafatamu. Jechi suniin madaa ta'ee deebi'a. Dhugaadha. San qofaallee oduun taane namni dhufee diidaa waca keessan dhaga'ee dhufee si dhagaa. Dhugaadha. Iccita kan kee fudhatee gala. Bakkeetti baasta. Bakkeetti baasta. Seenaa warra kan keeti seenaa kan kee waan ati dhossatti kaleessa waliin dubbatte waan dhossatti sitti sababa aariitiif gabbaasee sun dubbata. Wantoonni kunniin sirrii miti. Sirrii miti. Biyya keenyatti biyya kanatti akkam akka ta'e hin beeku biyya keenyatti sa'aatiin walitti bu'anitti haati manaa hundumaa shaantaa fudhattee baatu jirti. Fiiddi. Akka gareera bakka deemeera. Si haa badhatu jaalaatu. Achi araarsanii immoo jaarsummaadhaan baay'ee borisoo itti hin ta'u akka ittiin hin ta'u. Eessa dhatta mana kee dhiiftee eessa dhatta. Gaa'ela keeti kun jireenya keeti kun waaqayyo kan sii kenne gaa'ela keeti. Rakkoo jira rakkoo jira. Mana kee keessa duwwaamin rakkoon kan jiru. Mana hundumaa keessa rakkoon jira. Mana itti baqattu mana abbaa keetii fi haadha keetii keessa iyyuu rakkoon jira. Garuu rakkoo sana daddabatanii masi guddisanii sadarkaa kanarraan si ga'aniitu gaa'ela isaanii itti uffani. Naannoo kenna maaltu jira si fakkaata? Akkas gochuu danda'u ture. Dhiifama dubbiin keetii afaan si qabee dhiifama. Naannoo kenna maaltu jira si fakkaata? Gaafa intala si gurgurani olnaa ari'ii sin jedhani gadin ari'ini. Intalaanillee ol fiigi jedhan. Gadin fiigin jedhu. Gadin fiigin jedhan. Kun maanni balbala hin laalini. Hin dhufin gara kiyya jedhan. Namoonni tokko qaamatti jettee nama hennaa mara balbala laalu jira. Wanti wayi qaamee na jibbitee tabaqqa naaf hin taatu taa fiigaa jirti. Namni of ajjeesa jedhu yeroo baay'ee nu of ajjeesa. Guyyaa tokko eega malee of ajjeesa. Namni yeroo baay'ee of ajjeesa jedhu jechuudha. Namni yeroo hundumaa mana isaatii bahee fi yeroo hundumaa gaaf tokko ni madiigama gaa'elli nama sana. Kanaaf akkas ta'uun irra hin jiraatu. Gaa'elli kan keeti. Manichi kan keeti. Waan keessaa dhiiftee fi baqattu waan keessaa dhiiftee fi fiiguun sirra jira. Abbaan dhiiftee fi deemtu hin jiru. Hin jiru. Yaadicha irratti xiyyeeffatta. Yaadicha taaklii goota. Yaadicha irratti wal falmitaa jechuudha. Nama sana ajime. Nama sana aji wal falma garuu nama sanaaf jaalala agarsiisuu sirreera. Wanti irratti wal falmitu jechicha yaadicha hubannoo sana ta'uu danda'a. Kun immoo ni qaba. Hiikuuf yaati fedhii qabaannaan wanti ni qabne hin jiru. Maqaa waaqaa ulfaataa haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waa'ee ogummaa gaa'elaa akka kutaa lamaan isiniif dhiyeessine har'a kanarratti goolamneetiin jenna rakkoo hiikuun ka jedhuun goolamneetiin jenna rakkoon mana maraa hin jira tasgabbiin taa'anii hiikuu innaa tokko ammoo yennaa nama lamaan irra caale naannoo waldaa yoo ta'eetiin jedhee jaarsa waldaa waamanii yootaan jaarsa naannoo waamanii waliin taa'anii dubbachuun baay'ee barbaachisaa ogummaa guddaa jennee bira dhufna. Dhugaadha. So baay'ee galatoomi sa'aatiin keenya deemeera waan ta'eef gara sagantaa keenya cufuutti dhufna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan wajjin turtaniif waaqayyo isin haa eebbisu ka ittaan kutaa 6ffaa qabannee yeroo biraa isiniif boqonnaa 6ffaa qabannee isiniif dhiyaanna. Kadhannaa paasterii wajjin goone sagantaa keenya kadhaa xumurra. Ayyee haa kadhannu. Galataaf ulfinaa siif dhiyeessina waan nu wajjiniin turteef waaqa keenya waan nu barsiifteef waan ogummaa samii irraa nu dhageessifteef bara baraan galanni siif haa ta'u. Ogummaan kun onnee keenya keessa seenee gaa'ela keenya qajeelchuu akka inni danda'u. Gaa'elli keenya raafamu, gaa'elli keenya jeeqamu, ogummaas biraa ta'een akka tasgabbaa'u, akka hiikkaa argatu, akka nagaa argatuuf jaalala kee haa ta'u. Maatii sagantaa kana hordofan hundumaati eebbisi warra gaa'elatti deeman hundumaas gaa'ela ittiin ogummaa ittiin gaa'ela dhaabbatan isaaniif kenni maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee ameen.